Ashama ilmaan Oromoo kan biyyoota garaagaraa teessanii karaa sabaa himaalee keenya hundaatiin nu hordofutti jirtan hundi keessanuu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u. Kan isiniin jiru Rooba Ahmadii qopheessan sagantichaa kan isin daawwataa jirtan Oromiyaa HD11 Oromiyaa HD11 subscribe like share godha. Egaa arrayo maaliin dhufti yoo kanaan jettan taate arrallee qophiilee bashannana daabba khaas dura sagantaa teenya adda kun sababa ramadaanaati jecha ammaan tan ammoo walitti deebinee jirra torbaanitti al takka al sadii al lamas isinii dhiyeessuu dandeenya. Egaa isinirraa wanni eeggamu Oromiyaa HD11 YouTube seentanii Oromiyaa HD 11 jettanii gizee irratti barreessitan YouTube xiqqaan subscribe xiqqoo qabu isinii dhufa. Seentanii subscribe like fi share gochuu hin dagatina. Kan isiniin jiru ana obboleessa keessa Rooba Ahmed. Maal qabayoona guddiftanii maal qabayoona guddiftan maali aniin guyyoon doolaara lakkaa'e isin naan kafaltan quba keessan kana irraan kafaltan maallaqa ittiin kafaltan maali yoo subscribe na goota maal rakkoo qaba isinii galee qophiilee entertainmentii adda addaa isin dhaleessuuf sagantaa kiyya xumuriitiin jira isinirraa wanni eeggamu subscribe nu godha subscribe nu godha share fi laayikiin tunfaan faranjii faa biratti gatii isin qabdu maalayyaa gurraacha biratti yaa'u saniifuu hordoftoota keenya subscribe na godha please subscribe na godha asumaanu bashannana daabba Maammadoon hoolaatissu hare'eetissu hagartee mazraa akaafu akka kiyyattee jechuudha. Mazralleen akaafu viidiyoo takkas dura share godheetiin ture karaa feesbuukaatiin namni hundinuu mazraa dalaydaa naan jechaa turanii ani mazraan dalagu ani bakka biraatiin hojjedha waan sana ammoo biqiltuun mana dura jira biqiltuu san itti kote malee ani mazraan dalagu mazraan silaa dalaguu fedhe mazraan abba ooruun abbaa kiyyaa ni jirti galeetiin dalaga jechuu barbaadeet asumaanuu Maammadoon hoolaatissu hare'eetissu mazraa qotuu kan bakka garagaraa teessanii akka tasaa viidiyoon tijjituun isinit dhufnaan Facebook yoo taate like godhi bira kuti share illee godhi YouTube yoo taate immoo subscribe godhi share godhi bira kuti TikTok yoo taate immoo TikTok ammoo follow godhi bira dabarfadhu isinin jaa hara qophii teenya viidiyoo tana laallee walitti deebina. Ya akka malee akkana goote laal siigale akka malee natti tole billah aleeka dabba akkanaa kana social media irratti baasu maaltu fite Maammaduu yoo ittiin qanani'e yoo Maammaduu yoo aara itti galfate yoo akka kiyyaa ka gubate kun Maammadoon aara yoo itti galfate yoo dabba akkana social media irra maaliif fidda yoo heerumtee yoo jaalallee kan kee ittiin bashannansiiftu dabbaan akkanaa kun lafa taa'uun qabu dhiirti itti bashannanuu qabu dhiirti ammaan tana hoggaaniif kana asirra fidduu simmeetii keessa nu galchuuf immoo miira keessa nu galchuuf immoo maal jechuudha kan akkanaa kun dabba akkanaa kun sila dabbaan bareedaan akkanaa kun Maammadoon meeqaan tamtu gizee kan laale shahwaa keessa gala fedhinnaa keessa gala
Mahammadu maaliif Mahammaduun haa dalagatuu isinirra daabbaa sooshaal miidiyaa irratti fiddanii akkas godhu I don't care naan galu sii galee daabbaa akkanaa kana obboleeti jaammaan dana asumaanoonni siidhaamu akka tasaa viidiyoon tun si bira ga'uu dandeesse sii galee daabbaa kana yoo jaarsa qabaatte jaarsi attiin raahissu sii galee jaarsaaf bu'aa guddaa qaba rahaa sammuu kennaaf garuu sooshaal miidiyaa irra fiddee rahaa Mahammaduun dhoogi Mahammaduun asirraa jiraatu obboleetii please egaa qophiin teenya qophiin entertainmentii bashannana daabbaa akkuma itti fufee jira haga dhuba sagantaa teenyatti nu daawwadhaa isiniin jenna kan makiinaa oofu godha kan makiinaa oofus kan faaxochiin mana madaam dalagaa yookaan haddafaa jirtanis qulqulleessaa jirtanis taa'aa kaan immoo kaaffee adda addaa teessanii buna dhugdan buna godha viidiyoo teenya ittiin bashannanaa ifa laaltanii ittiin bashannantan booda subscribe like share gama facebookaatiin like godhi gama youtubeaatiinis subscribe like godhi bira kuti kan isiniin joo ana obboleessa keessan Rooba Ahmed ammallee viidiyoo itti dhiyaana hadawa ay Mahammadu akkana kana faadha Mahammadu maqaa ballees ay Mahammadu meesiyyoon daabbaan isii laal istaayilli isiitu istaayila warra magaalaati አቡ ስታይል ቀየሪ ማመዱ ሚጂዮን አረበናታቸው ጀበር አማሪያ አረበናታቸው እኒ አክ ያኒ አና ተይሳደን አክን ራቲ ዱበዱና ዲባቤታ ዋንሰ ጃልቲ ሚጂዮን ሻ የቲያ ምርካን አዳ ሲገለ ዳባይሲ ከአከና ከነፋቱጋ አመ ሲተና garuu social media irratti rakkoon qabu sii galee social media irra fiduun isiiti laakiin ammoo laal miskiin daabbaa akkanaa kana gartee silaa akka reefuun tanaa sanfaadha kan Mahammaduun akkana ittiin rayyaamu sii galee rakkoon qabu keessiitillee ama Mahammaduun akkanaa kun rayyaamuu fedha sii galee social media irratti bee jechuun fedhu inni kaameeraa duubatti rayyaamuu fedha amma isii tana nan quudhaaf rayyaasif jazaan kee jannata haa ta'u faate ayyaa faatee dhiira Mahammadoo raahaa goosif daabbaa kanaan raahaa goosif ay tantee oluma sinjee egaa qophii teenya qophii bashannana daabbaa asirratti kan goolamnu ta'a haga qophii biraatiin walitti deebinutti ulfaadhaa deebana horaa bulaa isiniin jaa ciao